Itti yaadnee. Itti yaadnee. Qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya affeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoonna. Itti yaadnee. Itti yaadnee. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo Hawaasa Xiyyeeffataa Yuunivarsiitii Mattuu. Kuni qophii itti yaadneeti. Qophiin itti yaadnee torbaniin qophii bashannansiisaa fi barsiisaa kan isin biraan ga'udha. Har'allee qophii biraatiin walitti deebinee jirra. Qophiin keenya inni har'a jalqaba irratti isin biraan geenyu dookumantariidha. Dookumantarii kana dhaggeeffannee walitti deebina. Jaalala amma yerootti yeroodha. Sirbii mormaa kuni 2-5 qaba, 2-3 qaba, gattumee qaba. Sirbi kuni jaalalas nama hiriyaa gidduutti baay'ee barbaachisaadha. Achumaan gaheettii kan taate gaheessa kan ta'e michuu baafateetu qabdoo kan jedhamutu dhaqanii taa'u nagaadhaa yeroo ta'anii tokkotu qaama seerummaa ishee hin daffariiniini. Akkas jedhama. Eenyuyyuu hin danda'u gara iluu baaburiitti yoo ijoollee yaalan irraan kan darbe fakkeenyaaf amma sirbi keenyaa fi sirbi godina wal gadi taa'u garri iluu baaburii kun tokko sirbi keenya. Malabbaa sheeloo nagannaame gabaa abaaloo namalee. Amalabbaa sheeloo wallamnaame fayyaa ataaloo namalee ronniru. Akkasa sanaan yeroo sanaa babal'aa uffattee durbii shaashii hidhattee inni nama waltajjiitti hojjetamu fakkii isaati malee orjinaala akkasa sanaa miti. Dheerumtee durbumaan qabdu taanaani waan itti kennirraa yaafatee gasha. Dalabbaan talee baangeen bona yaadhaadha. Dalabbaan talee baangeen bona yaadha. Ati soo fayyaadha, ani soo fayyaadha. Saayinsistoonnii fi qorattoonni akkasumas hayyootnii fi barreessitootni ogbarruu goroowwan afoolaa qoqqoodaniiru. Akka qoqqooddii isaaniitti jalqaba irratti walaloolee afoolaa fi seeneffamoota afoolaa jennee bakka lamatti hiruun ni danda'ama. Walaloolee afoolaa yookiin abwalaloo jalatti kan qoodamanis ni jiru. Qoqqooddiin kun hawaasaa hawaasatti garaagara ta'uu ni mala. Akka aadaa Oromootti goroowwan abwalaloo jalatti kan qoodaman sirba, geerarsa, weedduu, faaruu, eebba, abaarsa, tabaallii, guungummii fi sumsuma faatti qooduun ni danda'ama. Goroowwan abwalaloo kanneen keessaa sirba yoo ilaalle sirbii aadaa hawaasa biroo biratti kan beekamu ta'ullee akka aadaa Oromootti addummaa ni qaba. Aadaa hawaasa biroo biratti dhimma dubbii afaanii qofa yookiin kanuma afaaniin yeedaleeffamu ta'uu mala. Oromoo biratti garuu dhimma walaloo fi yeedaloo qofa utuu hin taane sochii qaamaan wal qabata. Sirba faayidaa fi bifa isaa irratti hundaa'uun qoqqooduu dandeenya. Oromoon akkuma baay'inni isaa dabalaa deeme qubsumnii fi aadaan isaa babal'achaa akka dhufeef agarsiiftuu kan ta'an keessaa tokko sirba jechuu dandeenya. Sababni isaas sirboonnii fi shubbisoonni godinaalee Oromiyaa garaagarummaa akka qaban ifa galaadha. Ta'us garaagarummaa qabaatan illee aadaan sirboota golee Oromiyaa hunda keessatti beekaman ergaa dabarsanii fi miidhagina hawaasicha ibsan ni qabu.
Kabajamtootaa fi jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaa isin gaafachuu irraanfanne miti. Ashamaa akkam jirtu? Yeroon dabarsitan akkam ture? Nagaadhaa? Alaamanni sa'a namni fayyaa keessanii? Tole egaa har'a waa malee waa'ee sirbaa hin kaafne. Sirba keessaa immoo sirba mormaa irratti xiyyeeffanna. Yaadaan godina Iluu Abbaa Boorii fi godina Wallaggaa Lixaan isin geessa. Nu faana bu'aa. Iluu nadaa qaba madaa sabab bareeda. Iluu nadaa qaba madaa sabab bareeda. Iluu nadaa qaba miina jala qaba. Godinaaleen Wallaggaa fi Iluu Abbaa Boor sirnoota dhufaa darbaatiin haala bulchiinsaa tolfachuuf haa qoqqoodaman malee aadaa fi duudhaan afaan illee wal fakkaata. Egaa nutis dhaggeeffattoota keenya waa'ee sirba mormaa irratti maanguddoota sirba mormaa sirbaa turan kanneen argaa dhageettii beekanii fi artistoota irraa waan walitti qabannee qopheeffanne qabna. Amma dhuma qophii keenyaatti nu biraa hin hafinaa isiniin jenna. Sirbi mormaa gosoota sirba jaalalaa keessaa tokkodha. Maalummaa sirba mormaa namoonni dubbisne akkas jedhu. Sirbi mormaa jaalala. Amma yerootti yeroodha. Sirbi mara mataanaan galgala kana sirba jira taanaani nyaatis dhugaatiin nutti hin argamu. Yoo nu ergani silaa jaalalaan nu ergamini. Wanta sirbicha jaallannuu fi jaartiin diddeetti. Dibbee koo wayyaa koo shittoo koo sila guyyaa sagalee dhaqee baasee ala kaadha. Biddeena irbaata tooshamee irbaata laannee jaartiidhaan rafeennee rafteennee qalbiidhaan saanqaa keenya banannee qullunnee baana. Dhokattanii. Dhokannee. Egaa sirbicha dhannaa lafa sirbichaa keenyaa kanneen tokkicha yeroodhaaf yoo arrabsoo ta'esii yoo mararoo ta'esii jennee deemnee sirba keenyatti dhaabne egaa. Sirbinaa. Ammi sirbituun maratamtee warra kaan keessaa galabaan achitti haftee ammi gaashaa qabamtee tara dhaabatteetti. Warri sirbituun nattee dhaabatteetti. Warri kaan egaa hin dhaabatu. Egaa yoo sorroo cabii yoo sorroon cabee maal dhaabbatu koonshee yoo sobee badii yoo sobeen baddee maal dhaabbatu koonshee egaa isheedhaan ishee bakkee tafte sana arrabsuuf. Warra sirbaa dadhabde san. Ishee sirbee sana arrabsu. Ishee tuffatamte san. Egaa nutti geellifatu egaa sirba keenya dibbee keenya wal qixxeeffannee arriib jennee amma bu'ii nutti sirbe. Gaafa bu'ii guunne immoo dhaaban. Egaa inni immoo geellifata. Warri dhiiraa jechuudha. Warri dhiiraa ammoo. Geellifatanii amma kana dibbee keenya qees goonee dhaabannee dibbee rukutan. Yeroo ni caakkaa keessa deemee hundaa funaanee geellifatee deebuu bu'ii keenya sirbaatti deebina. Yeroo sirbii ga'u immoo. Maal funaannatan ni caakkaa keessa? Egaa geelloo kan barbaadatan hafteen faarfatiin nu geessee dhaqee nu fuudhee dhufidee balbalaan nu ga'ee dibbee keenyaaf wayyaa keenya akkuma silaa osoo jala kaannee saanqaa keenya qalbii hin bannee ol gala. Namatti isin geessaa yeroo sana yeroo lattan? Maal akka obboleessa warra obboleessaa nu geessa malee. Maaliif isin geessanni? Qobaasa maal biratti qobaa deemte. Amma nu sirbiin immoo nu bukkeedhaa deemaa nu bukkee dhaabatee nu Sirba alagaa bukkee dhaqu. inni immoo tokko bitee fidee nu garasiin dhaabbatee nuti isaa sirba malee qobaa keenya dandee sirbinee hin gallu. Kanaan gallee egaa hin gallee guyyaa sirba keenyaa immoo yoon sirbii gaafa akkasii jira har'uma murteeffannee galla. Gaafa sirba lammaffaa immoo amma sirbicha dhanna. Lammaffaa irrattis. Egaa kanaan jaalbultiin jiramini. Ji'a tokko soddaan rabsitii gaasa itti heerumtu. Ji'a tokko mararoo dhaamti. Ji'a lama sirbatti durbeerumtu. Ji'a lama.
Egaa sajjii tokko dhumaa jalaa sana mararoodhaama. Kanaan egaa jalbultiin kuni guyyaa lama olee jammaramaa. Namatu nu geessetta yeroo Obboleessa nu geessa. isin eega waan ta'eef. Nu eega. Obboleessa keenyatu immoo fidee ilmaan wasiildanii samanatti galu yoo ta'uu dhiiseyyuu fidee alaan nu ga'ee ergiin isaan qaal dabarree inni qaatillaa salaqee yaaban. Dhaqee rafe egaa. Dhokattanii deemtu jechuudha isin. Dhokattanii deemuun kun immoo safuu cabsuun ta'u. Haadha babbaa. Dhokanni. Sirbicha tuulaan nu teessisu kan rabnu mana teessisu rabnu. Mararoon hin dhaamamaa, gelloon hin gellifamaa. Nuufuma addaa teenyee boonya. Kanaaf itti cabsinee rukutamnees yoo barame jennee baana. Humnumaan deemtu jechuudha. Humnaan. Garuu immoo yakka miti deemuun maaliif hin deeminaa jedhu garuu isaan. Abboommiidha. Abboommiidha. Isaan qaawwalitti si Halkan hin deemtaniidha. Halkan hin deemtu. Dhaaltuun halkan hin deemtu. Haali deemtuudha. Isa guyyaa ammoo nu erganii. Dhaqanii soo miila tokkoon dhaabatanii kadhatu. Fiddeen biraan geessa kaa'itti. Iji biiftuu duutti gadi gallaan mana kootti hin galtu jetti. Akka wilii galee fuudhetti nu fidee biraan nu ga'ee gala. Sirba guyyaa ammoo isheen nu erga. Saara kanii sana gaan jaallattu nu ergan. Inni hin ergamu. Ni ergamu ni ergani. Halkan hin ergan jaallattu. Ni ergan. Tole maqaan koo Efreem Dhiyaanaadha. Maqaa aartiin naa laatte immoo abbaa caaltuuti. Abbaa caaltuudhaan kan hin beekamu. Kanaadha jechuudha maqaan koo. Garee Awwisoo Jorgoo Daabbus keessatti immoo dura taa'aa garee kanaadha. Akkasittidha jechuudha kan nu hojjechaa jirru. Sirba mormaa jechuun dargaggeessaaf dargaggeettiin kan walitti sirbanidha. Sirbii mormaa kuni 2-5 qabaa, 2-3 qabaa, gattumee qabaa. Akkasittidha jechuudha kan sirbamu. Faayidaan isaa immoo uummanni Oromoo durumaa kaasee durduriitii kaasee aadaa fi seenaa isaa kan jaallatuu fi kan utubu ture. Bara ammaa kana keessa yooma wantootuma tokko tokko wal qabatee karaarraa kaateeyyuu sirbi mormaa iddoo olaanaa qaba. Halkan jechuudha kan sirbamu. Guyyaa masqalaa bakkeetti sirbama. Guyyaa sirbamuu danda'ama. Garuu dargaggeessaaf dargaggeettiin kan walitti sirbanii halkanii. Halkan sana sirbanii waliin qabdoo ta'anii deebi'anii manatti galu malee wanti biraan hin jiru jechaadha. Qabdoo qofa kan ta'amu yeroo sanatti. Sirbi mormaa kun 2-5, 2-3 qaba jettanii 2-5 maal 2-5? 2-5 jechuuni kan jedhudha. 2-3 jechuun isuma kanatu tokko 2-1-2-3 tokko 2-1-2-3 jedhaniitu isuma sanaan sirreessa jechuudha. Gattumee jechuun immoo asii gadi rukutu jechaadha. Mormaanii asii gadi rukutu. Morma wal jala gashanii dargaggeessaaf dargaggeettiin hedduu walitti gallifatanii booda asii gadi rukutu jechaadha. Akkasiidha 2-3 2-5 gattumee jechuudha. Baay'ee ulfaadha. 2-5 faayidaa ergaa wayii qabaa 5 ta'uunsaa kun? 5 ta'uun ergaa hin qabu. Bari miidhaginuma sanaa fi miidhaginuma aadaa sanaatii fi dargaggeessitti gallifataa. Isheen yeroo sana dhaabbattee dibbee rukutti gaafa dargaggeessichi mormaan rukutuutti ka'u isheenis duukaa rukutti jechaadha. Miidhagsuumaaf jechuudha akka muuziqaatti. Gattumeenis akkuma kana miidhaginumaaf malee ergaa biraan qabu jechuudha. Akkuma kana akkuma seera muuziqaa keessatti Achooyee maal jedhanii haasa'an kana akkuma kana jechaadha kan geelloo aadaa Oromoos. Baay'ee ulfaadha. Yeroo dhiirri geellifatu kana shamarranuu waan sagaleedha waan jedhan hin qabani? Sagalee hin jettu shamarran dhaabatte dibbee rukuti. Maal abbaa sheeloo nagannaa meeqabaa abaaloo namalee. Maal abbaa sheeloo wallamnaa meefayyaa ataaloo namalee ronniru. Isheen achoodhaatte dibbee ishee rukutatte jechuudha. Dibbee ishee rukutatti gaafachiiti inni weeddisee geellifatee fixee. Mormaan ishee fixee gaafa nachi mormaan jalqabu isheenis duukaa galti jechaadha. Shubbisa yookiin geelloo sana. Geelloo jedhama innis akka isaan jedhan sun. Geelloon isa weeddisanidha. Isa weeddisanidha. Inni jeekkara jedhama. Jeekkara. Baay'ee gaarii. Inni jeekkara jedhama jechuudha. Ergaa maalii qaba akkas jechuun sun jeekkarsi sun? Miidhagsuuf akkuma ammaa yeroo weeddistee sirbi suni maan yookaan shubbisi walitti shubbisaa jiran suni akka inni miira namaaf kennuu fi
akkasiif jechuudha. Miiruma namaaf kennu jechuudha. Ani maqaan koo weellisaa Bulii Biraanuu Faayisaan jedhama. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Noolee Kaabbaa Ganda Baceroo jedhamu keessatti kan inni dhaladhe. Ani akkuma ati jettu akka amma aadaan xinnoo rakkasee olii gadi babbadeetu hin ta'in yeroo umurii dargaggeessaa keessaan jirutti sirba sirbina. Sirbii geelloo jechuun guyyaa dargaggeessi fuudhuu fi guyyaa dargaggeettiin heerumtu jala bultii hamma ji'a tokko olitti illee yeroo sirbamu jira. Dargaggeessi ulee qabatee wayyaa mataatti maratee isheen immoo dibbee ishee qabattee yeroo weeddifatanii gallisanii sirbantu jira. Aadaan uummata Oromoo yeroo ammaa kana maaliif akka ta'e xinnoo qaqqabbanaa jira. Keessumatti akka godina Wallagga Lixaatti yaraadha aadaa duukaa kan jechaa jirurraan kan darbe kana fakkaata siin jechuuf jedhee. Tole. Kan yaadu. Sirbi mormaa jaalala kan nama gidduutti uumudha. Dubaraa fi dardara gidduutti jechuudha. Jaalala isaanii kan mul'isudha. Aadaa biyya tokkoo kan mul'isu jechuudha. Aadaa Oromoo maalummaa isaa maal akka inni ibsu maal akka inni ta'e kan ibsu waan ta'eef bu'aa qabaan jedhani. Sirbi kun jaalalas nama hiriyaa gidduutti baay'ee barbaachisaadha. Walitti fidaa jechuudha jaalala ijoollee kana. Dabalee immoo aadaa Oromoo biyya tokko sirriitti ibsa jechuudha. Kanaaf barbaachisaa sirbi kun durumaa qabee barumaa akaakalluu abaabilee keenyarraa dhufee kan dhufe waan ta'eef aadaan kun immoo isaan irraa nutti darbee nurraa immoo ijoollee keenyatti akka inni darbuuf aadaan kun akka babal'atuu fi sirbi kun sirbaa jechuudha. Sirbi mormaa jaalalarraan kan ka'edha. Wal jaallachuudha. Mucaa durbaa tokko kaa'anii yoo itti sirbuu barbaadanii dhaqanii qabanii fidanii of dura dhaabanii itti sirbu. Sirbi kun yeroo hundaa amma raawwatutti walitti sirbuu aadaa duriitiidha kan jedhamu. Akkanaatiin gelloonis immoo jira kan gallifamu. Gelloon kun immoo edda dhaabbatee of dura dhaabee jedheetu ingilisa jetti gelloo mormaa kana ingilisa gallisee sirba jammara sirba mormaa kana isee jammareedu bakka edda sirbee booddee jaldarbii kan biraatti immoo dhaqa. Sirbii mormaa kan jedhamu aadaamaan kan dhufeedha. Inni fuudhu jedhee jammarata. Isheen heerumtu jettee jammaratti. Yeroo jammarattu zarii namichaa arrabsiti. Inni immoo zarii intalaa arrabsa. Guyyaa tokko gidduun jammaru sirbi mormaa kuni jaalalaaniti dhaqee harkifatee itti sirbaa isa booddee sirbee jaldarbiis wal dura barsu fuuldura dhaabatti isheen. Inni immoo fuuldura dhaabataa walitti galagalanii sirbu. Isa booddee yeroo sirbi raawwatu halkan sirbii yeroo sana malee guyyaan jiru. Halkan sirbu sa'a 8 itti diigama. Dhiyee 8. Isa booddee qabdoo kan jedhamu jira jaalalaan. Qabdoo dhaqanii taa'u achumaan wal baruu achumaan wal haasaatu waa'een baala gumaan jiru yeroo durii. Waa'een baala gumaan jiru jaalalumaanii gaafa heerumtu inni ilaalamti intalli. Maaliif fayyaa taatiif dhiiftee ishee ilaalamtee heerumti isheen heerumtee durbumaan qabdu taanaani waan itti kennirraa yaafatee gasha manatti. Kanaaf sirbi mormaa kun aadaan yeroo sana akka ittiin gelloon ammaa jira. Isheen immoo zarii sana arrabsiti inni zarii sana arrabsa. Akkas sirbi mormaa jirti aadaan. Akkuma dubbatamaa jiru sirbi mormaa kun aadaa Oromoo keessatti jalqabaati. Tokkoffaa aadaa ta'etu jiru dargaggeessa ta'ee ga'eessa ta'uusaa. Dargaggeettii yoo taate immoo ga'eettii ta'uusaa kan mirkaneessuudha. Kan abbootiin ijoollee kanaa irratti baranii ittiin madaalanii ka'anidha. Yeroo dhaqan kana ji'a hin fuudhotee gaafa ji'a dhaabbataa ji'a yoo neeru ta'ee gaafa ji'a jechiin dhaabbatti qomoo waliiti kan isaanii ijoolleen gareen isaanii arrabsanii yeroo arrabsaniidhanii isaa dhaqee kudharsiifa itti galeedhu immoo mararoo kan jedhamu jira. Mararooni durbatu mararoo dhaammata inni dhiiraan dhaammatu. Inni dhiiraa lafa dhiitee sirbaa isheen mararoo dhaabbatti isheen heerumtu. Mararoo isheen dhaammattu aantii ishee warra isaanii garaaraas ta'e akka amma akka isaan jaallataniif hin jaallanne ittiin madaaluudhaafitu gufuu yayyandaaqoo
nagaaya biyya abbaa koo reefuu citti garaan koo kan jedhullee kanaaf nagaadhaan ta'e warra aantii isaanii sana boossistee gaafa ittuu gaafa qaxaroon ga'u in heerumte jechaadha. Kuni tokkoffaa jaalala siin agarsiisa. Lammata immoo gaheessa ta'uu isaanii dhimma daalchisee idda jedhanii booddee haqanii achumaan gaheettii kan taate gaheessa kan ta'e michuu baafateetu qabdoo kan jedhamutu dhaqanii taa'u nagaadhaan yeroo ta'anii tokkotu qaama seerummaa ishee hin daffariiniini walii wajjin jiraatanii gaafa fuudhaaf naqatee jedhu garuu kaadhimee jedhu garuu wal bukkee sin ta'an qabdoo sin ta'anii sirba ittiin sirbuu kabajaa wal bukkee deemuu kabajumaa ishee of eeggattee innis of eegee gaafa fuudhaa sana jargii isaa fudhatee dhaqee amaamotaan fudhatee gala. Fudhataa amaamotaan gaangaa jaarsoliin kadhatama miinzeeriin kadhatama kana booddee jaarsoliin gurguddaan hin kadhatamu kadhatamanii kan azmaarotiin illee jiru kan sirbanii isaanis fudhatanii dhaqu. Xurumbaa kan jedhamu illee jira kan hawwamee akka ta'etti akka sagalee guddistummaatti kan ittiin qiyya isaanii kan ho'isu kan afatee kan yoom bulchate bulanii fudhatanii sirbaa amaamotaan fuudhanii galaniitu ittiin gaa'ela isaanii raawwatu. Kan ittiin raawwatanidha. Kanuma aadaa Oromoo keessaa jalqabaatiin sirbi. Sirbi mormaa faayidaan inni hawaasichaaf qabu olaanaadha. Bu'aan isaa bu'aan inni qabu jaalaluu intalaa kanaati. Waluma jaallachuudhaa fi sirbi kunii ani isheen jaalladhaa isheen na jaallatti wanta ta'eefitu jaalalumaan edda ta'etu wal bukkee dhaabatanii sirba kanatti sirbuu eddatti sirbanii kana booddee abbaan barbaade immoo akkuma ammaa kana booddee isaatii booddee immoo yeroo qaba yeroo naqanii ta'anii wajjin haasa'anii jaalala kana amma xumuraatti yoo ishee heeruma ta'e ishee heerumtu kana bira ta'anii wajjin haasa'anii yeroo dabarsu. Kanaafi jaalaluma qaba malee kan biraas hin qabu jaalallee maamnee wajjin walitti sirbanii wajjin jiraatu kana booddee wanta kan biraa wanta itti yaadan hin qabanii gelloon immoo inni dhiiraan gellisaa isheen weeddifti akkanaati. Bu'aa isaa miti caalmaatti bu'aan isaa jaalaluma sana duwwaa fida malee bu'aa amma kanaatti hin qabu yeroo sana maaliif gurjaadhaa fi hojiin hojjetu isheenis hojiin hojjettu egaa gelloon kun immoo ani inni gallifatuufi. Isheen dibbee rukuttiif ishee yeroo dibbee rukuttu inni immoo itti gallifata yeroo inni itti gallifatu wal gaanii gallifatu egaa nama tokko lama miti nama durba 10 yoo taate dhiira 10 dura dhaabata wal duukaa gallifatu hiikanii wayyaa dhabu xibabii barreessanidha. Fiiganii manaa bahu dhimma ofii fakkeessanidha egaa manaa bahu jechuun isaa nan dhufe fiigee manaa bahee dhufe jechuu isaati. Yaa'inaan qoshawwaa dhagaa daakii boolalee yeroo galuudhaaf jedhu egaa ambiyya abbaa koon gala nagaan taa'e shoodareedha. Akka ittiiniti jaalalas fidaa deema sirbi sunis itti fufaafachuudha maaliif hin kakaasa sirba kakaasa sirbi mormaa kun mormaa walitti sirba wanta ta'eef qooqa immoo qaba. Qooqa qaba qooqa malee morma duwwaarraa san qooqaan sirbu. Jenne isheenis akka jetti egaa. Yeroo wal ga'u gaa hin wa'a. Isheen namni hin gosotan hin harkifne isheen fokkiftuun immoo dhaabattee arrabsooma arrabsiti. Egaa yeroo dhaabattee arrabsitu boo qarfaasaa duuleetti isheen immoo achi na gosotuu didee natti sirbuu didee xaafiin ungulaala boo qarfaasaa duuleetti maal abbaasaa eega saliin gunyusaadha moofaa abbaasaa tuuleetti. Aniiteen fafee sana duuba fageessaatti gargashachuudhaaf jedhamsatu isa jibbite gaa yeroo sana dideewu akka ittiin malee faayidaa amma kanaatti miti jechuukooti. Tolee galatooma. Ishii akkuma jaalloonni dubbataa jirani yeroo sirbi kun kan inni caalaatti kan inni fidu jaalala neera keenya irraa jaalalatti dabalee immoo kun maal fidaa gammachuu jechuudha. Cilee isa fuusisuufis gammachuu guddaadha. Intala warra intallee heerumtuufis gammachuu guddaadha. Gammachuu agarsiisa. Lafa dhiitee sirbuunsaa hirriba dhaqeessee sirbuunsaa aadaa Oromoo keessaa isa jalqabaa isa bareedaa ta'eeti. Sirbi kun kan xiqqoo ishee miidhaadha jedhamee kan inni yaadamee
ilaallu ishee yeroo tokko tokko kan seeran safuu kan hin beekne walitti bu'uudhaan faccee sanaan wal rukutanii fi wal dhiissanii fi isheen immoo deebitee hirriba nama qabdee hojiirraa nama taaggosituu xinnoo ta'e malee utuu seera qabeessaan ta'e aadaa keessa aadaa bareedaadha gama jedhuus deeggarsi jira. Yeroo sirban kan akka nama jedhee kan booddee dhaabatee gallisu jira. Ingilisaa irraa galagalchachuu egaa akka dorgommii jechuudha. Isaatti sirbaarti isheen gidduu dhaabattee dibbee dhugattee hin sirbiti. Amma inni tokko dudduuba dachaa nama dhaabatanii dhaltuu shantu dhaabatoo ta'e dhiirri shan fuuldura dhaateetti sirba dhiirri shan immoo dhaateetu ingilisa. Gelloo kana galagalcha baaribbii garbittiin daseyaate galagaliinaa sirbii namtittiin gadhee taateetu saayisee fuuldura dura ceephaa irraa galagalcha ta'e. Yeroo sana egaa caalaatti kan sirbi darbannaa ta'eesi kan irratti rukuttaan ka'e facceen ka'e kan irratti rukutessa kan irratti jechuudha. Yeroodha. Gisee mataatu hojjete beektaa? Sirbituun egaa mudibba rukutamuyyuu maaltu si teessisanii maal attami teessa? Ulaa sirba taanaan ati hin addeen teessu. Seenee rumayyuu naan nagadee gaafadhee ka'eera. Ergasii mayyuu. Erguma neerumeewu. Malee yerootti amma yerootti hojjeteera. Jaalallis achi jira. Jaalalli durbaa. Jaalalli hiriyaa qeerroo. Egaa maal kanumaaf dhaquuchi maaliif dhaqure? Hedduunis immoo jaalalaa. Mararoon jaalalaa. Wallummaanii. Namatti tola hedduun. Amma kanaaf dhaqu. Hundi immoo wallee kana hin danda'u miti hundi sirbi. Hundi hin danda'u. Keessa qaba. Koo sirbichaati. Walleenis iddoo qabdi, sirbituunis iddoo qabdi. Ishee sirban beekne immoo qabanii dhaqanii dhaabanii dhiisanii deemu. Ishee warri durbaan sirbuu hin gallifatu jecha jedhanii sirban qabu. Warra dhiiraatu geellisa. Maal hojjette isheen yeroo inni geellisu immoo maal gooti? Dhaabbattee dibbeer kutatti qalbii. Laabu kan akka jedhu. Yeroo inni geellisu dibbeer kutti. Isaan ishee faarfatus isa isheen ni Itiyoo tola beektaa? Isheen gannoon taane gellifatee deebi'ee bu'ii sirbaatti dhaabe egaa. Bu'iin sirbaa maal inni immoo? Hin buufatu hin sirbu. Oromoo Maccaa bu'uura jiruu fi jireenya hawaasummaa kan ta'e jaalalli maatiirraa akka jalqabu amana. Kun immoo gaa'ela keessatti isa murteessaadha. Akka sirna gadaatti fuudhaa fi heerumni kan geggeeffamu dargaggeessi umurii 33 irraa kaasee yoo ta'u, shamarran immoo umurii 20 irraa eegalaniiti. Kunis horii yookiin qabeenyi gaa'ela keessatti murteessaa waan ta'eef dargaggeessi dandeettii mana isaa qabeenyaan of danda'ee hoogganuu ni qabaata jedhamee amanama. Kanaaf yeroo ilma fuusifatuu fi intala heerumsiifatu Oromoon umurii kanneen irratti hundaa'uun sirbi mormaa waltajjii dargaggoonni ittiin warra wal fuudhan ittiin bohaarsuun cinatti ofii isaaniitii ittiin kaadhima barbaaddatan keessaa isa tokko. Yoo sirbi jiraate malee cidha hin fakkaatu. Kanaafuu maatiin gurbaa yookiin intalaa yoo walleen yookiin dandeettii sagalee miidhagaan walaleessuu kan qaban naannoo hin jiran ta'ellee bakka jiranii iyyafatanii cidha isaanii irratti waammatu. Warri wal fuudhan guyyaa gammachuu isaanii inni guddaan guyyaa wal fuudhan kanadha. Guyyaa kana lammata deebi'anii hin argan. Waan kana ta'eef inni dhiiraa durbi akka weeddiftu ni fedha. Sababni isaa durbi hin jirtu taanaan dargaggeessi fedha dhaba. Sirba dhaquuf immoo sagalee dibbee dhaggeeffata. Sana booda achi deemee sirba mormaa jalqabu. Haala kanaan cidhisaa ho'aaf. Intalli heerumtus mana warra isheetti haaluma kan dargaggeessaatiin cidhishee ni ho'a. Kana malees qeerroo fi qarreen yommuu sirbi kun sirbamu itti bashannanu. Keessumattuu qarreewwan irra caalaatti bilisummaa argatu. Weeddisanii yaada keessoo isaanii ibsatu. Jeekkaranii miira isaanii bashannansiisu. Akkasumas gaafa kana qeerroo wajjin wal quunnamuufis haalli ni mijataaf. Qeerroowwanis gaafa kana durba jaallatan arganii itti geellifatu. Wajjin qabdoo taa'u. Garuu gaa'elaan dura wal quunnamtii saalaa raawwachuun safuudha.
aadaa Oromootti dargaggeessis ta'e durbii hanga bultii ijaarratanitti eeyyama maatii isaaniitiin ala bakka fedhan hin deeman. Bulchiinsa maatii isaanii jala jiru waan ta'eef keessumattuu durbii hin heerumin dargaggeessa caalaatti eegamti. Sababni isaa durbii qaamaanis warra dhiiraarra laafina waan qabaniif akkasumas safuu cabsiti jedhamee waan yaadamuufidha. Haa ta'u malee maatiin ijoolleen isaanii akka malee akka hacuucaman hin fedhan yookiin hiriyoota isaanii faana karaa qixa sirrii ta'een akka wal argan hin dhorkan. Garuu mul'isanii hin eeyyamaniif. Dargaggeessii fi durbis haala maatiin isaanii keessa darban irraa muuxannoo waan fudhataniif haala mijeeffatu. Guyyaa sirbi mormaa jiru bakka sirbaa sana deemuuf maatii keessaa keessumattuu warri durbaa haadhaaf hojii garaa ciibsu hojjechuun obbolaa ishee warra dhiiraa quxisuu dargaggoota ollaa yookiin fira ishee akka bakka sirbaa geessaniif kadhatti. Inni dargaggeessaas gaafa sirbi jiru durba hangafaasaa fira isaa yookiin ollaa isaa kan taate fudhatee bakka sirbaa deemuu qaba. Sababni isaa dargaggoonni durba geessanii bakka sirbaa deeman isa ceepha'u. Durba nuti finnee dhumnetti hin sirbitu jechuu danda'u. Dargaggeessi fuudha yaade ergaa isaa karaa sirbaa akka durba jaallatee jiru ibsata. Durbis erga heeruma geesse dargaggeessatti sirbuu eegalti. Jaalala kanas dursee kan himatu dargaggeessa. Toleegaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo hanga yoonaatti nu hordofaa jirtu jennee abdanna. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya irraa sirba mormaa irratti xiyyeeffate hin xumuramne. Haa ta'uyyuu malee qophii har'aa fi qopheeffannee asuma irratti goolabna. Torban immoo kutaa itti aanu qabadheen isinii dhiyaadha. Kan isin faana ture ani Guutaa Dirbabaati. Hanga torbanitti nagaan nuuf tura. Dokumentari har'a sirba mormaa irratti xiyyeeffate irraa waa hubattaniitu jennee abdanna. Kanatti aansee immoo asoosama dichaa kutaa isaa har'aaf qopheeffanne isin biraan keenya ammallee nu faana bu'aa. Dichaa Asoosama raadiyoo. Barreessaan Guutaa Dirbabaa. Seenessaan Abdii Gannatii. Kutaa shanaffaa. Harka fuunee ashamaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya asoosama raadiyoo dichaa. Egaan torbee darbee kutaa arfaffaa asoosama raadiyoo dichaa isiniif seenessinee turre. Kutaa arfaffaa darbe keessatti Boontuu fi Bashaatuun barnoota isaanii kutaa 8ffaa gara 9ffaatti darbuu isaanii, Bashaatuun qabxii darbiinsaa fiddus maatii ishee waliin qabxii Boontuun galmeessitetti inaafuu ishee, Obbo Dhugaasaan manni barnootaa sadarkaa 2ffaan Kamiseetti banamuutti gammaduusaa fi sababa Obbo Likkaasaa shira isaa beekuuf Boontuun hariiroo isheen Bashaatuu wajjin qabdutti kan hin gammanne ta'uusaa seeneffama torbee darbeerraa hubattaniittu jennee abdanna. Kutaan 5ffaa hoo maal qabatee dhufe laata? Walumaan haa hordofnu. Barattootaa ni eegale.
Obbo Dhugaasaanis amma akka duraanii dhiphachuu dhiiseera. Obbo Dhugaasaan yeroo hunda gorsii afaan isaa keessaa hin dhibu. Boontuu yommuu garsu ati akka koo cabdee akka namne caba koossitu fayyisa jedheen abdadha. Ciniinnattuu namaa ta'i. Rakkoo harkaan kennin obsa qabaadhu. Itti didii liqimsi akka nama dichaa dhugu. Dichaa kana atillee beektu malee dur nama koosoon qabe dichaa obaasu. Namni dichaa dhugus dhiira jedhama. Dhiira jechuun Oromoo biratti isa gurbaa fi intalaa jaarsaa jaartii jennu qofa miti. Dhiira jechuun gara jabeessa goota. Ciniinnata obsa nama qabu fa'i. Dichaan eebicha caalaa baay'ee hadhaa. Kanaafuu atis hiyyummaa koo laaltee abdiin kutatin. Ani amma humna koo si cinan jira jedhee onnachiise. Manni barnootaa Kamisee sadarkaa lammaffaa barattoonni qabxii olaanaa fidan magaalaa Mattuutti akka baratan taasise. Sababni isaas manni barnootichaa yeroo jalqabaaf waan hundeeffameef hanqinni barsiisotaa fi meeshaalee barnootaa gahaa waan hin taaneef keessumattuu barattoota qaxalee qofa irratti xiyyeeffachuun carraan deeggarsaa kennameef. Carraa kanaanis manni barnootichaa Boontuu fi Bashaatuu dabalatee barattootni qabxii olaanaa fidan 7 Mattuu akka deemaniif yaadame. Kun ta'uun Bashaatuuf immoo carraa dabalataa biraati. Obbo Dhugaasaan carraa Boontuun argatte kun gaarii isheetti fakkaatus isaaf yaaddoo ture. Sababni isaas akkas ture. Manni barnootichaa nama lammii biyya alaa Kaarli jedhamuun ijaaramee maqaa haadha manaa isaatiin kan mogga'edha. Fedhii hawaasaa irratti hundaa'uu fi rakkoo hawaasichaa furuuf hawaasni qarshii isaa buusee mootummaan waan hafe nu haa gargaaru jechuun yaada dhiheessaniin walii galteedhaan manni barnoota sadarkaa lammaffaa achumatti akka saaqamu ta'e. Dabalataan immoo mooraa mana barnootichaan alatti manni barnootaa sadarkaa lammaffaa of danda'ee akka ijaaramuuf hundeen bunaa hektaara 1 ol uummataan akka ciramu ta'eera. Kun ta'ee waggoota 4 manni barnootichaa waadaan seenamee hin ijaaramne. Waggaa 4 booda immoo bakki hundeen bunaa irraa cirame daggala waan biqisheef barsiisotni, barattoonni, hojjettoonni waajjiraalee, biiroo fi hawaasni naannoo ba'anii daggalicha akka qulqulleessan taasifame. Kana qofa otoo hin taane samuuda yookiin naamunaa fudhanna jechuudhaan biyyee diimaa fudhachuuf yoo xiqqaate meetira 2 ol akka qotamu taasisuun biyyee kuntaala 1 fudhatanii deeman. Haa ta'u malee biyyeen sunis bu'aan biyyee sanaas akka miila borkarwaaree ta'e. Hundeen bunaa cirame utuu hanga yoonaatti firiin isaa walitti qabamaa jira ta'ee mana barumsaa 2 ol ijaaruu mala jedhanii namootni hedduun bulanii kaanii gaabbu. Manni barnootichaa yeroodhaa yerootti maatii barattootaa mana barnootichaatti walgahii ni waama. Obbo Dhugaasaan yommuu hooggantoota mana barnootichaa maatii barattootaa walgahii waaman gaaffilee hedduu gaafata. Kanaafuu yeroo baay'ee isaaf carraa gaaffii gaafachuu hin kennaniif. Hawaasni kaan immoo ijaaramanii sadarkaa aanaa fi godinaaliitti yeroo meeqaa fi meeqa komii isaanii bifa afaanis ta'e barreeffamaan dhiheeffachaa turaniiru. Guyyaa tokko kan garaa isaa keessaa hin banne Obbo Dhugaasaan walgahii irratti gaaffii ni gaafate raajii wayii fakkaata. Jalqaba irratti gaaffilee duraan ni gaafatamu jedhamanii tilmaamaman namoota muraasaaf erga kennamanii booda hawaasni biroon warra kaaniifis carraan akka kennamu gaafatan. Jalqaba irratti Obbo Naadoof carraan kenname. Innis galatoomaa daanifteera. Tole gaaffiillee baay'ee hin qabnu garuu ammaaf gaaffii lamanii kaasuu barbaada akka koottanii. Inni jalqabaa egaa yeroo baay'ee deddeebitanii sabsabaa kanan waamtu. Nummoo birrii isheen yeroo baay'ee deddeebinee kaffallu sun biloo gaaraantii moo maaloo jettanii kan nurraa sassaabdan sun waan taate hin beeknu. Maalirra akka isheen ooltes nuuf hin galle manni barumsaa keenyas hin haarofne. Egaa mee
gaaffiillee baay'ee gaafachuun barbaachisu. Dabalataan immoo ijoolleen keenya dhufanii horii nurraa fuudhanii midhaan keenya makarannaa inni yaadnee yeroo baay'ee deddeebitanii ijoollee keenya daftannuu gadhiisuufaa diddanii bullee kaanee gaaffii gaafanna. Amma kan nuti barbaannu deebii qofa. Manni barnootaa kifiliin 9-10 yoo of danda'e nuuf dhaabbata. Lammaffaan immoo barsiisonni keenya gara katamaa malee gara baadiyyaa kanaa yaadaan qaban. Isa kana hoo maal gootu? jedhee utuu afaanii hin fixiin waltajjicha kan gaggeessu. Abbaa yeroon deemaa waan jiruuf gaggabaabsaa. Gaafa jedhu obbo Naadoonis. Egaa ani nan xumura. Gaaffiin koo biraanii mee warruma kana naaf deebisaa jedhee yaada isaa golobe. Lammaffaa irratti obbo Bariif carraan kenname. Mee waan baay'ee naasameera muraa ooluuni guuraa ooluudha jedhu. Egaa waan baay'een ka'eera gabaabumatti jabanni kuniif jabanni durii tokko miti. Ani carraa koo dhugaasaaf hin dabarsamee dhugaasa jedhime waa jedhe. Obbo Dhugaasaanis utuu carraan naan kennamin dubbachuun barbaadu jedhe. Hammi walga'ii sanarra jiranis walgahanii hagaafatuu yaada isaa hadhiyeessuu yaadisaa yaada keenya jedhanii wacan. Dhugaasaanis geerar naan jettuu mee ka'ee geeraruuree jennaan waan jettaniiree jedhe geeraraan jedhee takka hafuura fudhatee. Elaa jara keenya ani waanuma tokkolleen dubbadhu jedheeyyuun ture garuu akkan hin callifneefis na tuttuqa. Erga isin jettan immoo yaa warra walga'ii kana geggeessaa turtanii anillee barnoota akka keessanii hin qabu. Garuu jireenyi nuti keessa dabarree as geenye barnoota guddaa nuuf ta'e. Durii barnoonni akkammaa kana bakka hunda hin jiru. Yoo jiraate iyyuu gara gooree kana faa ture. Isayyuu egaa gara dambi doolloo faati dhufanii baratu. Amma immoo yeroon jijjiirameera. Gara boodaatti immoo mana manatti deebi'uun isaayyuu nafu. Isin bultanii kaatanii walga'ii waamtu. Walga'iin keessan hojiirraa nu kutuu malee bu'aa maalii buuse? Arras boris birrii fidaa jettu. Birriin isin sassaabdan eessa dhaqaa? Elaa namichi mana barumsaa kana ijaare nama biyya ormaati jarana. Isin immoo lammii keessaniin maal buusaa jirtum? Dhaloonni barsiisaa jirtan kunoo maal isin irraa barata? Kaalli waaqni isaa eebbisu malee hospitaalas mattuutti dhaabeera jedhanii anillee dhaqee hin argine iyyuuti. Inni kan keenya immoo kan tola biyya isaatiif hospitaala ijaaru miti qorichuma buusaa mootummaan gatii fooyya'aan feduyyuu ofii gurguratti. jedhee adda isaa keessa of rukute. Uummatnis harka walitti shaa godhanii dhiisuu didan. Walga'ichis achumaan golobame. Kana booda waltajjicha kan geggeessan keessaa inni tokko baay'ee itti aare. Inni tokko immoo dhaabbatee of dhaggeeffate. Inni obbo Dhugaasaatti aare sun erga walga'ichi xumuramee ofitti isa waamee. Mee obbo Dhugaasaa birrii meeqatu isin jalaa bade? Innis birriin keenya eessatti nama jettan kun isa kamime? jedhee doorsise. Kana booda obbo Firrisaan yaadicha hubatee obbo Dhugaasaa fudhatee gara mana isaaniitti qajeelan. Kanaafuu falli obbo Dhugaasaa gaaffii fi keekni inni mana barumsichaatti dhiheessaa ture intala isaatiif yaaddoo waan ta'eef boontuu ofuma biratti barsiisuudha. Kanas suuta jedhee akka ishee amansiisu murteeffate. Kutaa ja'affaan itti fufa. Walitti deebinee jirra dhaggeeffattoota keenya asoosama keenya illee jalqabaa kaaftanii hordofaa jirtu jennee tilmaama guddaa akkasumas abdii guddaa qabna. Ammallee dhangaan keenya hin xumuramne amma immoo baacoo tokko dhageenyee walitti kan deebinu ta'a nu faana tura ammallee.
namichatu biyya Ameerikaa dhaqeetu achi ture maatii isaa ilaaluudhaaf gara biyyaatti achi deebi'a. Gaafa sanatu Ameerikaa jiruuti abbaan isaa baadhi isaa namoota dulloomanidha yeroo manni manaa bahe sana jechaadha. Ennaa sana tuunni maatiin ilaaladhee gaafa nachi nangaladhee warratti dhaammatu kana gidduutti jaarsiif jaartiinis du'anii eegan. Namoonni warri qe'ee maal godhu amma gaafa nachi dhufu inni jiru jedhee ilaaluu dhufaa jira. Maal jennee itti himnaa attam goonee itti himnaa du'a lamaan kana attamitti namicha kana amansiifnaa jedhaniitu isaan rakkatanii namni Dinkii jedhamtu namni gabaabduun tokko qe'ee sana naannoo sana jirti turte. Namittattiin dhuftee dhiisaa rakkoo hin qabaatinaa aniyyuu deemeen itti himaa deemeen simadhaa yeroon simadhu akkanitti itti himu beekaa jedhe. Ni attamuma gootee itti himtaa akkuma itti himtu qabaattee naan itti himuuf himii jedhan. Haa ta'uttee namittiin hin qaatee gaafa inni xiyyaararraa bu'u daandii xiyyaaraa irratti itti adeeme dhaqee gaafa inni simatu boorsaa isaa waan baatu ba'aasaarraa fuudhee gaafachuu jalqabe gaa namichi tokko tokkoon qe'ee nagaadha mitiiree maaloodha jedhee gaafataa deema. Gaafa inni manaa ka'e immoo saree wayiis jira mana sana qe'eetti kan guddate jechuudha. Amma maal jedhaa Dinkiin suni nagaadha hundumtuu nagaadha faaziliin nagaadha yeroo inni dhufu nagaadha maaziliin nagaadha yeroo inni dhufu nagaadha jedheetu nagaadha hundiyyuu sareetu du'e malee gaafa akka jedhu sareen maal ta'ee du'e sareen otuu lafee qorquu du'e lafee maalee innaan lafee sangaa taskaara wayii fi qalameedha innaanii maal taskaarri immoo innaan yeroo jaartiin dadhabanii innaanii taskaarri qalameedha. Gaafa inni rifatee waa'ee du'a sanaa dhaga'u jaarsis immoo gidduuma sana dadhabanii jedhe. Wal duukaa hunduma isaatti meechaadha. Isa warri kaan akkatti itti himan sodaatan isteeppii kana fayyadameetu jaratti meedha. Hayyee jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya egaa amma immoo nagaa dhaammachuuf dhufeen jira. Egaa damma utuma mi'aawu maragu jedhu mitiire walumaa galatti qophiin keenya itti yaadne har'aa kan hanga ammaa ture isin keessummeessuun isin faana kan ture an Maadii Abbaa Tamaam yoon ta'u torban immoo dhangaalee biroo qabannee hanga walitti deemutti qophiilee raadiyoo Hawaas xiyyeeffataa Yuunivarsiitii Mattuu FM 95 Raja Hafan biroo wajjin turtii gaarii. Itti yaadne qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya affeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoonna. Itti yaadne.